harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Ree Miidiyaa kam jirtan nageenyi kenna bakkuma jirtanitti sin haa ga'u jecha daawwattootaa fi hordoftoota maatii Ree Miidiyaa odeeffannoo kenna har'aaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan gahu ana Ree Sabaati gadhuma sagantaa kennatti nu wajjin turan affeerraa keenya jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Ree Miidiyaa odeeffannoo kenna argachuuf channel YouTube kennam Ree Miidiyaa subscribe like fi share gochuun akkasumas page Facebook kennam Ree Miidiyaa follow gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennam jalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii Ree Miidiyaa sagantaa kenna torbaanitti guyyaa 3 roobii jimaataa fi dilbata qabannee isiniif dhiyaannu toora YouTube fi page Facebook Ree Miidiyaa irratti hordofan dhaamsa kennam. Waduu torban kanaatiin yaada furmaata rakkoo siyaasa impaayera Itoophiyaa lixa Tigraayitti waraanni adeemamaa jiraachuu ibsa Amnesty International baase yaada hayyoonni Oromoo poolisii Oromiyaadhaaf dhaaman ibsa Koongireensiin Federaala Oromoo KFO'n baasee fi Oromiyaa keessatti labsiin ugguurrii geejjibaa qeerroo labsame haala gaarii irra jiraachuu fi oduuwwan torban darbee keessaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni nagaa lakkoofsi isaanii hin ibsamne haala sukkaneessaan hidhattootaan ajjeefamuu isin biraan geennaa nu hordofa. Ga'eessonni daa'imaaf gadamojjii yookaan jaarsa dabalatee lubbuun qaaliin aarsaa ta'aa oolu jechaawwan seeraan alaa yakkoota waraana qaamni ani mootummaadha jedhuun raawwataman kun seera hin arganne seerri ummataa nagaaf dhaabbachuu kan malee ummata nagaatti dabee qaama ani mootummaadha jedhutti luucca'ee jira. Rakkoowwan badii qisaasama lubbuu fi qabeenya qaamoleen badii balleessitoonni mootummaa qaqqabsiisaniif beenyaan gahaanis ta'ee jarri seeraaf hin dhiyaanne kun immoo daranuu maal na dhibdeef maal fiddaniidhaan ilmaan Oromoo nagaa ajjeesuun babal'ataa dhufeera. Dargaggeessi Oromoo akka midhaan birraatti walitti qabamanii haamamaa jiru. Humna seeraan ol ta'e humna waraanaa humna addaa jedhamuu fi raayyaa ittisa biyyaa jechuun of waamu seeraa fi heera biyyattii cabsee nagaa balleessaa daranuu rakkoo hammeessaa jira. Oromiyaa fi PP walitti araarsuun yeroon isaa darbee jira. Kanaan booda Oromoo fi PP'n walitti araaramuu hin dandeettu. Furmaata rakkoo siyaasa impaayera Itoophiyaa gabaabinaan furmaata kanaa kan ta'u saboonni impaayera biyyattii wal ta'anii mootummaa ce'umsaa hundeeffachuudha. Akka Oromoottis nagaaf tasgabbii Oromiyaa dhugoomsuuf mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaarrachuudhaan humna lubbuu dhala namaaf marartoo dhabee walii isaayyuu nyaachaa jiru kanatti adaba taasisu barbaachisaadha. Guyyaa kaleessaa humni qilleensa raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay qarqara magaalaa rukutee jiraachuun dhagahame. Haa ta'uutii malee miidhaan inni geessise ammatti kana jedhamee hin hubatamne. Gama birootiin ajajoonni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan lakkoofsaan 16 ta'an mootummaa Jibuutiitti kolgaltummaa gaafachaa jiraachuu dhagahamee jira. Lixa Tigraayitti waraanni adeemaa jiraachuu aangawoonni himan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay irratti tarkaanfii akka fudhatuuf ajaja erga kennanii guyyaa 3 guutaniiru. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa haleellaa humnoota Tigraay irratti fudhataniin milkaa'uu beeksisan mootummaan naannoo Tigraay immoo haleellaa irratti aggaamame qolachuuf humna gahaa qabaachuu ibseera. Kibxata sadaasa 3 halkan humni addaa naannoo Tigraay buufata waraanaa raayyaa ittisaa achi jiru haleeluu isaatiin muummichi ministeeraa Abiyyi tarkaanfiin akka fudhatamu kan ajajan. Halkanuma sana naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti humni addaa naannoo Tigraay haleellaa raawwachuuf yaalii taasise ofirraa qolachuu naannoon Amaaraa himeera. Ergasii as roobii guyyaa guutuu wanta qabatamaan raawwatame baruun hin danda'amne ture. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad roobii galgala ibsa TV biyyaalessaa irratti kennaniin humni raayyaa ittisa biyyaa haleellaa isarratti baname ofirraa qolatee deebisee haleelutti cehuu dubbatan. Humni raayyaa ittisa biyyaa haleellaa taasiseen milkaa'uu himanii tarkaanfiin fudhatame cimee itti fufa jedhan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunaa TV'n biyyaalessaa akka gabaasetti lola lixa Tigraay daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay iddoowwan Soroqaa fi Qaraa jedhamutti taasifameen humni addaa Tigraay
dirqiin akka lolu taasifame hedduun harka kennachuu himaniiru. Humni addaa naannoo Amaaraa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun haleellaa humna addaa Tigraayin irratti baname qolatee deebisee haleeluun bakkeewwan garaagaraa qabachuu himan. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kamisa waaree booda TV naannichaa irratti kennaniin gama lixa Tigraayin lolli adeemamaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Humna addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun roobii irraa eegalee humna addaa Tigraay waliin wal waraanaa akka jiran Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru. Akka pirezidaantichi jedhanitti meeshaaleen waraanaa raayyaa ittisa biyyaa iitii yookaan ajaja kaabaa harka ture guutumaan guututti humna addaa naannoo Tigraayin to'atamu dubbataniiru. Mootummaan federaalaa meeshaa waraanaa naannoo keenya keessa jiruun akka nu haleelu hin hayyamnu kan jedhan Dr. Dabratsiyoon meeshaalee waraanaa gahaa qabna ture amma dabalataan arganneerra hidhannoon yoo caalle malee isaanii gadi miti jedhan. Naannichi humnoota fagoo fi dhiyoorraa waraana irratti labse barbadeessuuf ga'umsa akka qabus Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru. Lolli kun lola uummata Tigraay irratti Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin baname jechuun Eertiraan qooda keessa qabaachuu eeraniiru. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa turan keessaa muraasni hidhannoo isaanii waliin daangaa qaxxaamuranii gara Eertiraa akka seenan dubbataniiru. Mootummaan isaanii rakkoo uumameef karaa nagaa furmaata siyaasaa soquuf qophiidha jedhaniiru. Magaalaa guddoo naannichaa keessa roobii fi kamisa sochiin namootaa fi daldalaa itti fufee akka jiru BBC'n gabaaseera. Naannicha keessa balaliin xiyyaaraa kamiyyuu dhorkamus kamisa waaree booda sa'aatii 9 irratti jeettiin waraanaa qilleensa Maqalee irra balali'aa akka turte gabaafameera. Tigraay irratti labsii yeroo muddamaa ji'a 6 mana maree ministeerotaan labsamee kamisa paarlaamaan raggaasifamee jira. Tajaajila bilbilaa, intarneetii, ibsaa fi geejjibni magaalotaa wal qunnamsiisu akkuma uggurame. Yaada hayyoonni Oromoo poolisii Oromiyaatiif ergan meeshaa harkaa qabdan kan bilisummaa Oromiyaatiif oolu godhaa boloota keessanitti dabalama. Dr. Isqeel Gabbisaatu jedhe. Lola Tigraay waliin eegalame akka salphaatti hin ilaalinaa. Waraana guddaadha. Jara bara dargii riphee lolaa ta'e mo'ate har'a waraana guutuu harkaa qabatee hin mo'ama jettanii hin yaadina. Waraanni achitti argamu gaafa akka ta'e isinis achitti erganii isin galaafachuun waan yaadamaa jirudha. Kanaafuu dhiiga keessan dhiiga filaashatti lola'u godhuu irra osoo dhiiga hin lolaasin bilisummaa Oromiyaatiif lafaa hojjedha. Meeshaa harkaa qabdan kan bilisummaa Oromootiif oolu godha boloota keessanitti dabalama. Dhalattoota Tigraay kan saba isaaniitiif dhaabbatan irraa waa baradha. Riibii Oromiyaa keessaa baheera. Kanaafis bahaa jira. Yeroo amma Oromiyaa keessatti kan hafe isin qofaadha. Kanaafuu obboloota keessanitti hin dhukaasinaa. Itti makamaa jechuun yaada isaanii kan dabarsan Dr. Isqeel Gabbisaati. Ibsa Amnesty International baase. Mootummaa federaalaa tajaajila intarneetii fi bilbilaa naannoo Tigraay irraa adda kute ariitiidhaan akka deebisu. Mirgi yaada bilisaan ibsachuu fi socho'uu uummata Tigraay akka kabajamu. Haala Tigraay keessatti ta'aa jiru addunyaan akka argituuf miidiyaa fi intarneetiin akka banamuuf hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa jiran akka hiikaman hidhaa fi ajjeechaa jumlaan biyyattii keessatti bakka garaagaraatti godhamaa jiru akka dhaabbatu hundaa ol qaamonni lameenuu gama nagaatiin rakkoo jiru akka furatanii fi lammiileen nagaa jidduutti akka hin miidhamne bilbilaa fi intarneetiin ariitiidhaan akka deebi'u akeekkachiisee jira. Walumaa galatti mootummaa fi dhaabbattoonni addunyaa gurguddoon gocha gara jabummaa mootummaa Abiyyi Ahmadiin uummata Itoophiyaa irratti raawwachaa jiru balaaleffachaa jiru. Biyya keessaas mormiin gama hundaan itti fufeera. Abiyyi garuu hanga ammaa yaada furmaataa kaa'uu hin dandeenye. Warra yaada furmaataa fi nagaa biyyattii kanaaf fidu jedhaman hidhaa hin baasne biyyattii gara sadarkaa hamaatti cehaa jirti. Har'as ajjeechaa lammiilee irratti raawwatamu akka dhaabbatu ni gaafanna. Ibsa Koongireesii Federaala Oromoo kaafaa irraa kenname. Lammiileen Itoophiyaa garaagarummaa aadaa, amantaa, seenaa, barsiifata, qooqaa fi kan kana fakkaatan gidduu isaaniitti haa qabaatanuu malee haaluma uumamaa fi qalbii isaanii walitti fideen
waliin jiraataa turaniiru. Kannoo fi rakkoo irratti waliif dirmachuun wajjin jiraataa turaniiru. Haa ta'u malee qaamni mootummaa namoota dhuunfaa fi garee kaayyoon isaanii maal akka ta'e hin beekamneen uumuun lubbuu lammiilee ni galaafata. Bakka jiraatanii fi hojjetan keessaa butamanii buqqifamu. Buqqifamuun, hidhamuun, ajjeefamuun lammiilee keenya akka dhaabbatu akkuma kanaan dura gaafachaa fi akeekkachiisaa turre har'umallee ajjeechaan lammiilee keenya akka dhaabbatu gaafataa osoo jirru Onkololeessa 23 bara 2013 naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gulisoo keessatti lubbuun namoota darbeera. Paartiin keenya KFO'n namoota du'aniif gadda cimaa nutti dhagame ibsaa. Yakki raawwatame kun qaama bilisa ta'een qulqullaa'ee mootummaan akka seeratti dhiyeessu akeekkachiiseera. Ajjeechaa namoota nagaan jiraatan irratti raawwatamu al-duree tokko malee akka dhaabbatu ni gaafanna. Didabalees miseensonnii fi deeggartoonni paartii keenya balaan kana fakkaatu eenyuma irrattuu akka hin raawwanne kan barbaachisu hundaa ni raawwanna jechuun addeessaniiru. Koongireesii Federaala Oromoo KFO Finfinnee Onkololeessa 25 bara 2013 Oromiyaa keessatti gurriin geejjibaa marsaa 5ffaa haala gaariin itti fufuun ifoomeera. Gurriin geejjibaa torbanuma kana kibxata darbe qeerroon kan labsame yoo ta'u magaalota garaagaraa keessatti haala gaariin hojiirra oolaa jiraachuu kan ibsame yoo ta'u magaalota muraasa kanneen akka magaalaa Asallaa keessatti garuu hojiin geejjibaa akkuma duriitti kan itti fufe ta'uu himameera. Gurriin geejjibaa marsaa 5ffaa kun dilbata dhufu kan xumuramu ta'a. Responsibility. You are right hand of Oromo struggle. You can change the current issue. Naftanya is falling you down. Oromia is calling you. So stand up, Kero. Oromo sabiko dira dalani. Harka fuune shama wadi galani. Dargaggoof shamarran awwam manguddoon. Baganuuf jiraatan jiruunu waanguddoon. Baganuuf jiraatan jiruunu waanguddoon. Duula bobbaadina meeqarraa hafne. Galata waboo fi qeerroon as geenye. Badina jala bobba abgalchisaani firiisaati jiran qabsoo wal jaaran saba isaaniif jecha laatan lubbuu qaanii isin cinaa jirra jennaan qeerroodhaani. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni nagaha lakkoofsi isaanii hin ibsamne haala sukkaneessaan hidhattootaan ajjeefamanii. Ajjeechaan jimlaa kun torbee darbe kan raawwatame yoo ta'u ajjeechaa jumlaan raawwatame kana irratti mootummaan gabroonfataan Abiyyi Ahmad kun akkuma kana dura barame ABO shanetu raawwate jechuun maqaa balleessuusaa itti fufeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka ibsetti ajjeechaan kun loltoota ABO shaneen dilbata sadaasa tokko bara 2020 aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Qaanqaatti raawwate jedhan itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa. Ajjeechaan kun gochoota shororkeessummaa ta'uu fi dukkana dayeeffatame kan raawwatame ta'us himameera. ABO shanee namoota nagaa walgahii waamuun bakka tokkotti walitti qabuun gidduutti meeshaa dhoosan. Lakkoofsi namoota du'anii baay'ee akka ta'e ni ka'a. Amma lakkoofsa namoota du'anii adda baafachuutti jira jechuun obbo Geetaachoon dubbataniiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti gochaan kun kan raawwate jiraattota irrattiidha malee hojjettoota mootummaa yookaan qaama hidhate irratti miti. Namoota walitti qabanii boombiidhaan gubuun maaliif akka barbaachise nuuf hin galle jedhaniiru.
itti dabaluun qaama hidhate walga'icha waametu gidduutti boombii darbate jechuu dhageenyeerra jedhan. Obbo Geetaachoon gocha kana kan raawwate qaama hidhatee naannicha keessa socho'aa ture ABO Shaneedha jedhaniiru. Sa'aatii walitti qabamanis galgala sa'a 11 hanga sa'a 12 jidduu ta'uu ibsaniiru. Bakki isaa aanaa Gullisoo keessa naannoo baadiyyaatti jechuun dubbataniiru. Walga'icha deemuunis yeroon isaas sirrii hin turre kan jedhan Obbo Geetaachoon namoonni meeqa akka ajjeefaman haala kamiin akka ajjeefamanii fi eenyummaa namoota ajjeefamanii ibsuun waan jedhu hin qabu jedhaniiru. Haa ta'u malee lammiileen nagahaa haala sukkaneessaadha bakka tokkotti wareegamaniiru jedhaniiru. Mootummaan tarkaanfii humnoota gocha kana raawwatan irratti fudhachaa jiru cimsee kan itti fufu ta'us ibsi kun akeekeera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ajjeecha Wallagga Lixaatti raawwate kan ilaalchisuun fuula feesbuukii isaanii irratti haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffachuun lammiilee Itoophiyaa irratti fudhatamaa jiru na gaddisiiseera jedhan. Diinonni Itoophiyaa yookaan nuti bulchuu qabna yookaan immoo biyyi hin jiraattu jechuun ka'aniiru jechuun barreessaniiru. Dr. Abiy bakka haleellaan kun itti raawwatetti qaamonni nageenya bobba'uun tarkaanfii fudhachaa akka jiranis himaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ajjeechaa raawwatame kana balaaleffataniiru. Namoota lubbuu isaanii qaalii dhabaniif gadda nutti dhagahame ibsuun barbaada kan jedhan pirezidaantichi ibsa isaaniin gochi kun shira uummata biyyattii wal nyaachisuuf ABO Shanee fi Wayyaaneen raawwatamaa jiru ta'uu eeraniiru. Shira kanaan Itoophiyaan hin diigamtus jedhaniiru. Wallagga Lixaa keessatti yeroo garagaraatti ajjeechaa namoota nagaa irratti akka raawwataa ture himamaa tureera. Godinaalee Lixaa fi Kibba Oromiyaa waraanni bilisummaa bosonatti hafe kan mootummaan Shane jedhee waamu socho'an keessatti ajjeechaa yeroodhaa gara yerootti raawwatamuu fi mootummaan qaama kana himataa tureera. Dhaabbileen mirga namoomaa immoo gabaasaalee yeroo garagaraa baasaa turaniin ajjeechaa namoota nagaa irratti godinaalee kanneen keessatti raawwataa tureef humni waraana mootummaas harka keessaa qaba jechuun qeeqaniiru. Godinaalee kanneen keessa humni waraana mootummaa opereeshinii gaggeessu akka jiruu fi qaama hidhatee socho'u kana dhabamsiisaa akka jiru mootummaan himaa ture. Goota lamaan darbaniif garuu rakkoon nageenya Wallagga Lixaa keessaa furmaata waaree argachuu hin dandeenye. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota maatii Irree Miidiyaa sagantaan keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.